Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 20ffaan mata duree waliigaltee dimokiraatawaa tokkummaa sabdaneessaaf jedhuun sadarkaa naannoo Oromiyaatti magaalaa Bulee Horaatti kabajameera. Kabaja guyyichaa ilaalchisuun AMN Plus waliin turtii kan taasisan miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa Dr. Biraanuu Leenjisoo fi barsiisaan Yuunivarsiitii Bulee Horaa barsiisaa Taarikuu Gammadee sabaa fi sablammoonni duraan bakka bu'ummaadhaan bulaa turan erga paartiin badhaadhinaa gara aangootti dhufee hundinuu kallattiidhaan dhimma ijaarsa biyyaa keessatti adda durummaadhaan hirmaachaa jiraachuu heeranii kun immoo federaalizimiin ni dhugaan lafa qabachaa jiraachuusaaf ragaadha jedhaniiru. Sabaaf sablammoonni biyya kana keessa jiran sirna amma jiru kana keessa jiru qaaman jiruu qofa odoo hin ta'in murtee kennuu irratti isin hirmaatu. Amma fakkeenyaaf kaduraa keessatti naannoo 4tu hirmaata miti. Kun immoo hirmaannaa isa dhugaan qaban. San jijjiiruu waa tokko dimokiraatessuunis immoo isa biraadha. Hawaasni kun sirna federaalizimii keessatti bu'aa guddaa argateera. Kanaan duratti kan hin beekamne jecha hawaasni hin beekamne afaan isaa aadaa isaa kan hin beekamne amma aadaa isaa beekame afaan isaa beekame carraa misooma keessa hirmaatu argate mootummaa wajjin dhiyeenyatti faayidaa mootummaan jechuun maal jechuu akka ta'e hubateera jecha. Magaalaan Bulee Horaa magaalaa sabaa fi sablammoonni wal danda'uu fi wal kabajuun keessa jiraatan akka taate jiraattonnii fi keessummoonni ayyaanicha kabajuuf garas deeman ragaa ba'aniiru. Sabaa fi sablammoonni naannoo kana jiran hedduudha. Kan akka obboleessa fi haadha manaa keessaa fuudhee soddaa godhatee wal jaalatee wal tiksee haga addaa kan waliin jiraatu waan ta'eef madda jaalalaatii jechuudha. Nami godina Gujii lixaa kana keessa jiraatu sabaanii nama gargar hin baasu. Adda amantaan nama gargar hin baasu nama dhagge cufa ila tokkoon jaalata nama immoo dhiphatee hiyyoomate karra kennaaf horii kennaaf. Heddummina keessa bu'aan diinagdee guddaan akka jiru hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa fi piroojeektoonni gurguddoon sadarkaa biyyaatti eegalamanii ariitii fi qulqullina olaanaadhaan ijaaramaa jiran agarsiistuudha kan jedhan Dr. Biraanuu Leenjisoo heddumminni keenya kana caalaa humna diinagdee akka ta'u mirkaneessuu qabnaa jedhaniiru. Sabaaf sablammoonni tokkummaan wajjin dhaabbachuu yoo danda'an yookiin uummanni biyya kanaa waliigalee waa wajjin mirkaneessuudha yoo waadaa waliigalee waan akkamii akka mirkaneessuu danda'u hidhi guddichi sirriitti nutti argisiisa jechuudha. Kanaafuu kana boodas piroojeektoota akkasii babal'isaa deemuun. Dogoggora seenaa darbee mariidhaan furuuf kan gargaaru mariin biyyaalessaa eegalamuu kan eeran Dr. Biraanuu Leenjisoo garaagarummaa yaadaa mariin furachuu aadaa taasifachuun mallattoo hawaasa qaroome waan ta'eef marii biyyaalessaa galmaan ga'uuf sabaa fi sablammoonni uummattoonni biyyattii gahee olaanaa qabaachuullee hubachiisaniiru. Mariin biyyoolessaa kun marii biyya waloo biyya jabduu biyya sabaaf sablammoonni barbaadan san waliin ijaarratuuti. Sabaaf sablammoonni tokkoffaa hirmaannaan isaanii akka mirkanaa'u godhudha. Keessatti hirmaannee jirra. Sagaleen keenya keessa jira. Waan barbaannu itti ibsamnee jirra. Gaafii qabnu irratti kaafannee jirra akka jedhan godhuudhaaf hirmaannaa isaanii mirkaneessuun baay'ee barbaachisaadha.